Jireenya hawaasummaa. Jirra jirtuu dhageeffatoota sagantaa jireenya hawaasummaa. Sagantaa jireenya hawaasummaa teenya tanarraa keessatti qabiyyee lama qabannee dhiyaanneetti ni jira. Jalqaba irratti sochii dhaabbata guddina Oromiyaa laaluudhaaf ijibaanna. Qoonni lamadaa ammaas akkuma aadaa Oromootiin hojiin buusaa gonofaa faayidaan inni qaburratti abbootiin gadaa waan jaan waan waliin qindeeffanneetu isin bira gahe. Turtii gaarii sagantaa teenyaa waliin. Jare hare, so beki jare tige. Ini shura kulkula tigi kulkula ini kabe. Wakimiti kulkula ibita mudu kola tamu. Nama mazu koda jede murtaja a. Tu pegan nugo chudisu andar bin soda chudisu. Mula Buddha kabulati bibida fayul kalamatu nafwiya akwai hinna kina beki onneko jalala gargar bumul hapurako rako rekisera atis nangargatu anis kan kitabu ichitin de chudi somali yo himbaran de hala ilala de bibi isini tehesa amas nama tokotinan amana ya gara kau goa ya goa famu malfayada ya mali ichitin daga chuti so yung goa fame yung Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 kan hundeeffame hoggaa ta'u furmaata rakkoo hawaasummaa Oromiyaatiif dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa dhaadannoo qabatee hojjechaati jira. Dhaabbanni guddina hawaasummaa Oromiyaa hojii hammana hin jaamne bal'oo hojjechaati jira. Dargaggoota hedduu carraa barnootaa akka argatan taasisuurra dabree kilinikootaa fi bu'uuraalee misoomaa tokko tokkos iddoo garagaraatti hojjetaati jira. Akka godina Harargee Baatii fi Harargee Lixaa aanolee jiran keessattis dhaabbatichi hojii bal'aa hojjetaati jira. Hojii gaggeessaan dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa obbo Sabboonaa Taahaa dhaabbanni isaanii yeroo ammaa godinaalee Oromiyaa 12 fi magaalota 8 keessatti hojii tajaajila lammummaa hojjechaa jiraachuu ibsan. Obbo Sabboonaan hawaasni bal'aa fi dhaabbileen misooma hundinuu dhaabbaticha cinaa akka dhaabbatanis dhaamsa dhaamaniiti jiran. Mee sagantaa jireenya hawaasummaa keessaayis onni tokko isa kana. Kanarrattis gaa hojii gaggeessaan dhaabbatichaa kan damee baha Oromiyaadhaa dargaggoo Sabboonaa Taahaa waan jaan qaban. Dhimmi itti wal agarreef keessaa tokko waa'ee dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaati. Dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa kun dhaabbattoota tumsa mootummaa ta'anii sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara 2014 hundeeffaman keessaa tokkodha. Uumama kanaan immoo dhaabbanni guddina hawaasa Oromiyaa akka damee godina Harargee Bahaatti bara 2017 hojiitti kan galee fi haalli gabaasa hojii 2017 maal fakkaata dhaabbatichi yookaan jiru irratti kan waliin laallu ta'a. Qabiyyeen gabaasichaa seensa xiinxalaa qabatamaa dhaabbatichaa. Kanaan haalli sochii dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaa kun maal fakkaata kan jedhudha. Kanaan akka godina Harargee Bahaatti godaansa seeraalaa irratti dhaabbanni gargaarsaa fi misooma irra hojjeta. Misooma fayyaa, qonna, bishaan dabalatee bu'uuraalee misoomaatii fi gargaarsa namummaa irratti akka hojjetamu kan taasifame. Kanaan ammoo akka dhaabbataatti godaansa seeraalaa irratti hubannoo hawaasa bal'aadhaaf kennuu fi buqqaatota biyya keessa irratti hojjechuun kan
karoorfannee akka abbaa warraa 10,000 akka godina Harargee bahaatti karoorfannee turre raawwiin keenya immoo gara nama 240,040tti hubannoon akka taasifamu kan ta'e jirudha. Qaama miidhamtoota deeggarsaa fi hirkoo hin qabne deeggarsaa fi hubannoo gochuu wal qabatee karoora waggaa tokkoffaa yookiin akka dhaabbata hariyaatti 120 kan qabanne yoo ta'u raawwiin keenya 10dha. Qonna irratti qonnaan bultootaaf hubannoo fi deeggarsa kennuuf abbaa warraa yookiin immoo qonnaan bulaa adda duree 300 karoorfannee turre raawwiin keenya duwwaadha. Misooma beelladaa irratti hawaasaaf hubannoo fi leenjii kennuu karoorfannee 200 raawwiin keenya duwwaadha. Uummata naannoo keenyaa dandeettii hojjechuu osoo hin qabanii humna hojjechuu dadhaban kan jiru karoorri keenya 400 ture raawwiin keenya duwwaadha. Sababoota raawwii duwwaa kan immoo maali kan jiru boodarra laala. Dargaggoota naannoo araada keessaa baanii gargaaruudhaan karoorri keenya 600 raawwiin 67 bakka bu'oota hawaasaa namoota beekamoo rool modeelota hawaasaa wajjin hojjechuu karoorri keenya 100 ture raawwiin keenya 168 eegumsa naannoo irratti hirmaachuudha karoorri keenya 10 raawwiin duwwaadha. Dhaabbilee misooma mootummaa fi miti mootummaa adda addaa wajjin hojjechuuf karoorri akka damee godinaatti qabanne 6 raawwiin keenya 3 dhaabbilee michoota adda addaa wajjin hojjechuuf karoorfanne karoorri keenya 4 raawwiin 4 dhaabbilee fi hawaasa daldalaa adda addaa wajjin hojjechuuf karoorfanne 3,000 raawwiin keenya 41 dhaabbilee miidiyaa maxxansa beeksisa adda addaa wajjin hojjechuuf karoorri keenya 4 raawwiin 5 dhaabbilee seektara mootummaa sadarkaa godinaa fi aanaalee jiran wajjin hojjechuuf karoorri keenya 25 raawwiin 18dha. Hubannoo leenjii waa'ee dhaabbatichaa irratti hawaasaa fi qaama dhimmi ilaallatuuf kennuu fi miseensa siviilii hawaasaa horachuu hubannoo fi leenjii dhaabbatichaa irratti hawaasaaf qaama dhimmi ilaallatuuf kennuuf karoorfanne karoorri keenya 300 raawwiin keenya immoo 300 fi 53,290 hubannoo irratti jechuudha. Miseensota waa'ee dhaabbatichaa irratti hojjettoota mootummaatiif aanota garaagaraa keessatti aanota akka Gooromuutii Haramaaya dabalatee aanota garaagaraa keessatti hubannoo akka kennamuuf taa'amee jira. Inni ijoon piroojektota qopheessuu fi hojiirra oolchuudhaan akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti damee guddina Harargee bahaatti piroojektota qopheessuudhaan karoorri keenya 7 ture. Piroojeektii hojiitti galchuun karoora 7 raawwiin 1 piroojeekticha hojii irra oolan keessaa Coordinated Support Program for Educational Development piroojeektiin 7 akka damee godina Harargee bahaa karoorfame keessaa raawwiin 1 piroojeektichi immoo piroojeektii Coordinated Support Program for Educational Development kan jedhudha. Qarshii miliyoona 10 qofaadha kan hojiirra oolee aanota akka Dadar, Kombolcha, Meettaa, Baddannoo, Baabbilee, magaalaa Baabbilee fi magaalaa Dadarre irratti hojiirra oolee tajaajila kennuu irratti kan argamudha. Kun piroojeektiin hojiirra oolchaa isaa ilaalchisee yeroo launch programming kan godhamudha. Piroojeektiin Coordinated Support Program for Educational Development in East Harargee jedhamu kun kana jalatti sagantaa carraa barnoota bilisaa Fugug jedhamu akka naannoo Oromiyaatti hojiirra kan oole yommuu ta'u yuunivarsiitota mootummaa 5 fi yuunivarsiitii dhuunfaa 4 wajjin waliigala 9 akkasumas kolleejjota 7 wajjin akka naannoo Oromiyaatti kan hojiirra oole yommuu ta'u akka godina Harargee bahaatti ammoo carraan kun yeroo jalqabaatiif bara kan hojiirra oole akkuma gartan kana nama 35 aanota kanneen irratti hojiirra oolchine jechuudha. Kanaan ammoo carraa hojii uumuudhaan wal qabatee dargaggoota akka godinaatti namoota 30 dhaabbaticha keessatti kan qacaramee jiru yommuu ta'u waliigaltee madda piroojeektii irratti sadarkaa aanotaatti mallatteessuu wal qabatee waliigalteen 4 taasifamee jira. Piroojeektiin kun immoo qarshii miliyoona 100 fi 6 fi 100 fi 199 fi 120 kan ta'udha. Aanota waliigaltee piroojeektii ijaarsaa raawwatan keessaa aanaa Gooroo Guutuu piroojeektii keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa miliyoona 39 fi 199,120 aanaa Gooromuutii mana barumsa moodeelaa Gooromuutii miliyoona 30 aanaa Qarsaa mana barumsa moodeelaa miliyoona 37 aanota waliigaltee piroojeektii ijaarsaa hojiitti kan keessaa aanaan Gooroo Guutuu piroojeektii keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa waltaa Danqoolee qarshii miliyoona 39 fi 199,120
keessaa qooda aanichaa parsantii 30 miliyoona 11 fi 759 fi 736 yoo ta'u baajata mootummaa aanichaa qarshii miliyoona 8 fi hirmaannaa uummataa miliyoona 3 fi 759 fi 736 tiin ijaarsaaf qophii godhanii haaldureen ijaarsaaf barbaachisu xumuruun ji'a adoolessaa kana ijaarsi kan jalqabsiifamudha. Aanota waliigaltee piroojeektii ijaarsaa hojiitti hin hiikin keessaa aanaa Gooromutiitii fi aanaa Qarsaati. Aanota waliigalteen piroojeektii ijaarsaa hojiitti hin hiikin hafanii boordii dhaabbatichaatiin waliigalteen piroojeektii akka haqu yookiin carraa aanaa biraaf akka darbu taasifame keessaa aanaa Gooromutiiti yoo ta'u piroojeektiin kun gaafii sadarkaa naannootti aanota fedhii galfatan turan Harargee Bahaa aanaa Fadisitti akka darbu murtee dhaabbatichaan taasifameen kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa tuuta kanniisaa jedhamu aanaa Fadis keessatti akka ijaaramuuf boordiin dhaabbatichaa carraa kana akka dabarsu godhee jira jechuun maaliif waggaa tokko keessatti yeroo garaagaraa tara 4 ol 5 garaagarummaa ji'a lamaatiin xalee akka hojiitti hiikamu yeroo adda addaatti bulchiinsa aanichaatti barreessinullee wanni kun hiikamuu waan hin danda'eef piroojeektiin kun akka haqamu kan taasifamedha. Aanota carraa kennamee fi waliigaltee piroojeektii ijaarsaa fedhii hin qabne keessaa aanaa Baabbilee ture mana barumsaa moodeelaa kan jedhu miliyoona 30 dhiyeessinee turree fi ji'oottan 8-9 dura aanichi ammoo aanaan kiyya aanaa gammoojjiiti ammatti ammoo kana fudhachuu yookiin ammoo qooda kana keessaa parsantii 30 na qopheessuu hin danda'u waan nun jeef piroojeektichi akka dhaabbatu godhamee jira. Inni lammaffaa aanaa Malkaa Ballooti aanichi fedhii galfatee ture bishaan irratti miliyoona 24 haa ta'u garuu waliigaltee raawwachuu dhabuudhaan piroojeektiin kun boordii dhaabbatichaatiin akka ka'uu fi gara godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti akka dabru taasifamee jira. Aanota carraa kennamee fi waliigalteen piroojeektii ijaarsaa hojii osoo hin raawwatin hafan keessaa aanaa Malkaa Balloo piroojeektii bishaan dhugaatii miliyoona 25ti. Aanota carraan kennamee fi piroojeektii inisheetiivii qonnaa fi carraa hojii uumuu dhiyaate sababa adda addaatiin osoo hojii irra hin oolchin bara kana keessa hafan Kurfaa Callee, Fadis, Jaarsoo, Haramaayaa, Gursum, Girawa, Kombolcha, Meettaa, Baddannoo, Dadar, Baabbilee, magaalaa Baabbileetii fi magaalaa Dadar jechuudha. Bara 2017 kana keessa sababoota olitti ibsame kanaan damee godina Harargee Bahaa keessa piroojeektii miliyoona 22 dhaabbatichi hojii irra oolchuuf karoorfanne keessaa parsantii 5 qofa piroojeektii tokko inninis kan miliyoona 10 qofaatu hojii irra oolee jechuudha. Sababa kanaaf baajata deeggarsaa piroojeektoota bara kanaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa sadarkaa naannootti piroojeektoota kanaaf argachuu qabnu yookiin akka nuuf kennamuuf qabame miliyoona 100 fi 39 dhabnee jirra jechuudha. Bara 2017 keessa aanota 15 fi magaalota 2 keessatti galii buusii miseensaa akka raawwatamuuf karoora gadi bu'een keessaa aanaan Gooroo Guutuu parsantii 60 kan raawwate yoo ta'u aanaan Dadar immoo 2.9 aanaan Dadar 2.9 qofaadha. Akkasumas aanaan Qarsaa ji'oottan 5 oliif nagaheen gara gandootaatti gandoota 39tti akka gabbuu kan taasifame ji'oota 5 oliif osoo hin raawwatamin nagaheen kun abbaa warraa gandoota harka kan jiruu fi aanaa Dadaritti immoo hanga ammaa karoora isaanii keessaa qarshii 250 kan raawwataman yoo ta'u nagaheen kun immoo ji'oota 4 oliif karaa odoo waliin deebiin gara gandaatti hafee jira. Aanaan Meettaa karoora bara 2017 keessatti nagahee galii gara gandoota 13 gadi buusuun osoo waliin deebiin hafee jira. Sababa kanaaf nagaheen dhaabbatichaa gandatti gadi bu'e osoo waliin deebiin karoorri bara 2018 kan gubbaan dhufe yoo ta'u akka dhaabbatichaatti nagaheeleen kanneen akka ol deebifamuuf gaafannus deebii kan hin argatin hafnee jirra. Aanonni hafan immoo sagantaa dhaabbatichaa hojii irra oolchuuf hayyamamoo osoo hin taanin hafanii jiran. Gama buusii hojjettoota mootummaatiin wal qabatee ture bara 2017 keessa aanaan akka Gooroo Mutii, Gooroo Guutuu, Malkaa Balloo irratti qaamni dhimmi ilaallatuun seektara mallatteessanii hanga ammaatti osoo hojiitti hin galin hafee jira. Aanonni fi magaalonni hafan ammoo dhimmicha irratti osoo kallattiin tokko hin kennamin barri hojii kun goolabamee jira. Kanaaf eegaan kana jennee yeroo hin qabnu waan ta'eef karoorri bara 2017 maaltu yaadame kan jiru akka dhaabbataatti
qabannee jirru keessa akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti baajata deeggarsaas dhaabbilee irraas sadarkaa naannootti mootummaa fi federaala irraa illee akka nu deeggaramu godhaa kan jirru yommuu ta'u, bara kana immoo 2018tti piroojeektoota misoomaa gargaarsaa fi bu'uuraalee misoomaa waliigallisaa miiliyoona 320 karoorfannee jirra. Kana keessa immoo miiliyoonni 162 galii keessoo yookiin immoo buusii miseensotaa sadarkaa 3 hin jiru yommuu ta'u, kan immoo abbaa warraa fi buusii kaffalaa gibiraa sadarkaa 3 abaacaa fi buusii hojjettoota mootummaa 2% yommuu ta'u, kanneen immoo aanota asirratti ibsaman kun karoorri isaanii bifa kanaan gara waajjira galii godinaatii fi bulchiinsaanii illee egaa guyyoota lamaan kana keessatti aanota akka dhaqqabu taasifamee jira. Kanarratti aanaan Gooroo Guutuu abbaa warraa kaffalaa gibiraa fi buusii hojjettootaa dabalatee baajanni akka waliigalaatti piroojeektiif galii keessootiin qaban miiliyoona 162 fi 100,000 yommuu ta'u, kan kanarraaf immoo piroojeektoota deeggarsaatiin mootummaa fi dhaabbilee irraa bara 2018 waliigala miiliyoona 320 akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti karoorfannee jirra. Kanaan immoo aanaan Gooroo Guutuu karoorri miiliyoona 10,300 Qarsaa miiliyoona 14 Gooroo Muxii miiliyoona 7,300 aanaa Baabbilee miiliyoona 7,300 magaalaa Baabbilee miiliyoona 4,800 aanaa Baddannoo miiliyoona 10,300 Dadar miiliyoona 12,300 aanaa magaalaa Dadar miiliyoona 7,300 Meettaa miiliyoona 11,300 Kombolcha miiliyoona 9,200 Malkaa Balloo miiliyoona 10,300 Haramaayaa miiliyoona 7,300 Girawa miiliyoona 14 Fadis miiliyoona 10,300 Kurfaa Callee miiliyoona 8,100 Gursum miiliyoona 9,700 Jaarsoo miiliyoona 8,300 yommuu ta'u, daamni isaa miiliyoona 162 fi 100 akka ta'a. Kana keessa immoo akka karooraatti piroojeektoonni bara kana akka hojjetamuuf qabame keessa Gooroo Guutuu akkuma reefu qabne miiliyoona 39 Qarsaa miiliyoona 37 kellaa fayyaa Gooroo Guutuu Qarsaa irratti ammoo ammas irra deebiidhaan carraa lammaffaa boordiin akka kennamuuf waan murteesseef haalduree barbaachisu keessaa qophii lafaatii fi nagee gadi buusuudhaan parsantii yookiin ammoo dhibbantaan hanga takka waan deemeef piroojeektichi bakkichatti akka turu waan jedhameef kan kennine yommuu ta'u, marsaa kanaan ammoo aanaa Fadis miiliyoona 40 kellaa fayyaa karoora 2018 kana keessatti kan qabanne yommuu ta'u, aanaa akka aanota hafan ammoo piroojeektii inisheetiivii keessattuu aanonni reefu warra inisheetiiviidhaan tuyne carraa hojii uumuu keessattuu inisheetiiviiwwan sheediiwwan ijaaraman keessatti marsaa marsaan aanaatti nama 200 yookiin hojii dhabaa 200 aanaatti dhaabbatichi maallaqa guutuu kabar godhuudhaan kan qopheesse ta'uu isaati. Nama 202 marsaadhaan marsaa tokkotti 50 akka raawwatamu liqaa hin deebine jechuun achumatti tajaajila gaafa namni kun itti hojjete piroojeektii waggaa tokkos ta'uu danda'a waggaa lamas ta'uu danda'a itti hojjete riifandi ta'ee dargaggoota birootiif kan oolu malee kan dhaabbatichaaf hin deebine walii gara miiliyoona 52tti jechuudha. Inisheetiivii qonnaa irratti keessattuu inisheetiiviin kun waa lama of keessaa qaba. Tokko gaagura dammaa dargaggootaatiif dhiyeessuu fi inni lammaffaa immoo dargaggoota kanaaf hojii dhabdoota kanaaf lukkuu yookiin ammoo horsiisa lukkuu irratti as yuunivarsiitii Haramaayaa faana taane dargaggoota kanaaf akka dhiyeeffamu kan godhame inisheetiivii keessaa lama kana qabna. Aanonni piroojeektii kan inisheetiivii barnootaa keessaa immoo aanaa lama ture kan Gooroo Muxii waan haqameef aanaan moodeelii iskuulaa qabu inisheetiiviidhaan kanuma Qarsaati. Inisheetiivii gama fayyaatiin ammoo Gooroo Guutuu fi Fadis qofa jechuudha. Kanaan ammoo aanaan dabalata irratti aanaan Gola Odaa fedhii torban lamaan kana keessatti gama inisheetiivii fayyaatiin kellaa fayyaa dhaloota lammaffaa akka nu ijaaramu kan jedhu gara waajjira fayyaa aanichaatiin ol dhaqqabeen nus karoora keessa galfanne piroojeektoota
akkuma Harargee Baarraa kaansil ta'ee odaa bultum dhaqetti Adoolaa Waayyuurraa godina Gujii Adoolaa Waayyuurraa kaansil ta'ee gara Goloodaatti akka dhufu miiliyoona 45 akka dhaabbata guddina hawaasa Oromiyaatti qabannee jirra. Kanaan ammoo karoorri keenyas raawwiin kun ammoo kana fakkaata. Galatooma waraabna deebina. Bulchaan godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammad dhaabbaticha laalchisuudhaan waltajjii gamaa gamaa fi raawwii hojii bara 2017 kan torbaan dabre as galma waajjira maallaqa godinaatti geggeeffame irratti miseensota bulchiinsaatiif ibsa kana fakkaatu kennaniiti turan. Wajja dhaabbata hawaasa guddinaa baay'ee galatoomfanna. Inni ijoo lookaalidha waan taateef aanuma jabeessinuu cimsinu. Isaanumaatu guddatee booda sadarkaa sanis ga'a sadarkaa isin barbaaddan san. Ifaami isaanumaatu piroojeektiin kun dhaabbanni kun lookaalidha. Kan hawaasa keessaa hundaa'e. Ifaami akka guutuu Oromiyaa keessatti qonna gubbatti, barnoota gubbatti, fayyaa gubbatti, dargaggeessa gubbatti hojjanna jaaniiti. Dargaggeessi yuunivarsiitii kooleejjii bee kan hundeessee qaama seenummaa sadarkaa hundatti qabanii jechuudha. Dubbee isaanii immoo hooggansa keenya olaanaa ammaakaalii qaban kan akka Saadiq fa'aa kan kana fakkaatu Iskandar fa'aa. Isiniif gala Dooktor Hedduu jira. Kanaaf namni hojii tajaajila lammummaa jennee dubbannu kun galtee isaaf ta'a. Hojii amma dubbannu kana hundaafuu jechuudha. Kanaaf inni ijoo lookaalii yoo jajjabeessine isaanuma kanaatu booda yuunisee maaduu jennee dubbannu kun isuma kanaaf booda guddatee sadarkaa san ga'e. Kanaaf iddoo jirutti jajjabeessuun onnee itti uumuun hojii hojjetan san keessatti qooda akka fudhatan taasisuun baay'ee gaariidha jeeti kan iyyaatu. Keessaafuu dargaggeessa majachiisuu irratti bu'uura amma jaallu kana keessatti buufata fayyaa dhaloota lammaffaa irratti hin tuffatinaa masarata hidhunu waan takka. Ifaami suutaan keessee suutumaan caacuu taatimi. Jaalala wanta taate akkas jaanimi suutaan. Kanaaf jajjabeessinu jeeti kan inni kaasuu barbaadu. Maallaqni as gubbaa kaasan baay'ee guddaadha. Ganimmoo nama tokkotti qarshii 100. Akkasumii buusiin isaan kan osoo miseensaa hunootatiin buusii galanii osoo miseensa isin barbaachisa. Miseensa hanga qabdan sanirra dhaabbattanii buusiin sassaabamu. Miseensa keessa kan galmeessitan san aannan gabbuu qaba. Aannan fi isinis san biratti sassaabama. Miseensumaanis miseensa isaanis miseensa isaan mallaajaa qabaatu uummata bira dhaquu keessan. Kanaaf 200 waan ta'eef qalaan nama ifumaaf haja qabnu kan jedhu kan hin qabu. gara qooda lamadaa kan sagantaa teenyaatti achi tarkaanfanna. Har'a biyya teenya keessatti aadaan wal gargaarsaa tan xabboo babal'achuu eegalteeti jirti. Uummanni keenya aadaalee dur dagate hundaa'uu har'aan tana deebisee dagaagsuu irratti argama. Kanaas manguddootaa fi abbootiin gadaatis dhimma kanarratti waa hedduu miidiyaadhaaf ni ibsan. Buusaan gonofaa hojiilee tola ooltummaa keessattuu wal gargaarsaa keessaa isa ijoo ta'ee guutuu Oromiyaa keessatti hojiirra oolaati jira. Kanaa wajjin wal qabatee mee abbootiin gadaa maal jedhan kana fakkaata. Egaa Oromoon aadaa wal gargaarsaa wal deeggarsaa ittiin wal birmatu hedduu qaba. Mee Oromoon aadaa wal gargaarsaa akkamii qaba kan jedhu irraa kaanu. Oromoo sirna gadaa qaba. Dursi sirna gadaati. Sirni gadaa kun ittiin wal bulchuu bulchiisa Oromoon ittiin wal bulchu aadaaf duudhaa isaa kan ganamaati. Aadaaf duudhaa isaa kan nama keessatti sirna bulchiisa ittiin wal bulchu jechuun tokko wal gargaarsa. Tokko waa'ee fuudhaa fi heerumaati. Araffaan waa'ee nama wallole waa'ee lubbuu kaffalchiisu gumaa baasisu
kan qaamni hir'ate qaama san deebisee suphuu waan kana sirna bal'aa qaba. Egaa sirna bal'aa kana keessatti baay'eedha sirni gadaa kan hojjetu. Wal gargaarsa hoggaa jennu namni tokko baay'ee rakkachuu danda'a. Manni irree irratti gabbachuu danda'a. Gizee qonnaa irree qotiyoon jalaa du'uu danda'a. Hiyyeessa ta'uu danda'a. Dhukkubsachuu danda'a. Kun egaa Oromoo sirna gadaa keessatti buusaa gonofaa jedha. Lafa godhataa waan lafa godhatu maallaqa lafa godhatu sanirraa irraa fuudhetti rakkina nama sanii oolcha. Waliin rakkina oola. Rakkina Oromoon ganamuma isaa xaadumaaf duudhaa isaati irratti rakkina walirratti ilaalu. Amma gizee qonnaa hoo ta'e gizee midhaan facaasan hoggaa ta'e namni tokko harka qal'eecha ta'ee bona qotaa ba'ee ganna waa facaafatu hoo dhabe amma kunoo gizee qonnaa facaasan jammaramaa jira. Maaf lafa oolee abalu jedhee wal gaafata. Ullaadha wal gaafata, jaarsa wal gaafata, beerrentu haati manaa wal gaafatu. Maal taatanii lafa ooltan jettiini maatiin irree wal gaafata. Hoo ka sanyii dhabee tanan jedha. Hoo sanyii dhabe sanyii san qamadii irree haa ta'u, xaafirree haa ta'u, shumburaa irree haa ta'u, misira irree haa ta'u fuudhee kennaaf walitti fuudhee facaafadhu jedhee lafti abaluu lafa baaree maatiin kiyya nyaatee maatiin abaluu hin beelaare jedha. Oromoo sirna kanaan gargaarsa walii godhee sanyii walii facaasa. Akka nama siin jedhe akka ammaa gizee ammaa kana baay'ee beekumni baay'atee hin jenne manni irree Oromoon beekumsi isaa dur mana citaati. Gurguddaa mana citaa gurguddaa kana ijaarrataa. Manni sunirree haadha manaa jalaa ibiddi harkaa ba'ee hoo manni irree gabbate jedha Oromoon gubate hin jedhu. Manni abaluu gabbate jedha. Mana gabbate san koottaa hin ijaarraf jedha. Muka muree baatee dhaqaa citaa baatee dhaqaa waliif ijaaraa durii mismaariin amma dhufe wadaroo foo'eet ittiin hidhaa hin maagaraa bakkumatti muka falaxee ijaaree mana san nama sanii itti galcha jechuudha. Wal gargaarsa jechaadha. Buusaa gonofaa gargaarsa akkasiitti wal gargaara hoo dhibamerree mana yaalaa wal geecha. Walitti fuudhee wal gargaaree namni suni mana yaalaa san dhaqee waan argatu kiniinis argatu marfees argatu akka tajaajila argatee ba'uuf gargaarsa guddaa waliin godha jecha. Buusaan gonofaa Oromoo kana fakkaata. Gara keessanitti haa dhufnu too aadaa wal gargaarsa Oromoo maal fakkaata? Dur irraa jalqabee gaa Oromoon wantoota garaagaraati wal gargaaraa wal deeggaraati kanas gahe isa akkam ibsitaniif? Egaa Oromoon qarqaarsi abbaan gadaa waa hunda himanii jirani. Inni guddaan qarqaarsi kan isaan inni guddaan maqaadhaan kan lammataa qarqaarsi inni jiru namni tokko harka walaa cabsu yoo wal cabsan gazzaba homaan qabu gazzaba hin qabne san naqanii harka kan cabse san irbaannatee biyyatti labsateet gazzaba kana irbaannatee nama san xagganate jechaadha. Nama san xagganatee hidhaa keechallee seen mucaan kun kistatiin akkanaa kun namarra hin ga'a Oromoo irra hin ga'a Oromoon ilmoon ofii qixxeedha jedhee deemee raawwatee mucaa san neqee araarfatee harka isaa san qaxxalee fayyifata jechaadha. Inni lammataa lubbuun namaa hoggaa ba'e inni lubbuun baasu fira baasa. Fira xirmaan nabsee cooqa buute cooqaan kaasan kan birbirsaa kan buusan namni kun namatti labsateet dura deemee sansalata baataa sansalata kana hoggaa baatan irratti argan namni koo maal jedhanii namni kun lamatti labsateet namni kun biitti muluun mucaa kana irxibaana wannoo jedhanii kadhatanii fi mucaa kana du'aa keechaa kaasanii ilmoo isaa mucaa bichaa mootii izwaazariin isaa sila namaan addaan ta'eef nama walitti makuu jechaadha. Nama walitti makanii mucaa kana biyyatti akka galu godhanii akka biyyatti deebuu godhan. Inni lammataan mannis gabbate akkuma abbaan keenya jedhe yoo midhaan illee sanyii irratti sanyiin jalaa baddalame akka sanyii isaa fitan kan mandirreen gabbatame nama kadhataa jechaadha. Namni sun irxibaana saniin harka isaa dhiqaa jecha gazzaba ofiitiin harka dhiqatu jechaadha. Gazzaba namaatiin harka ofii dhiqatee biyya argatee biyya wajjin bula. Oromoon inni guddaan sirritti kan laaltu Oromoon abalu saba hundumaa hammataadha. Sirni gadaa waa'ee aadaa wal gargaarsaa maal labsame isa nu kaasa? Oromoo sirna gadaa dhaabe. Sirna gadaa kanaan hoggaa dhaabbatu sirni gadaa kun gargaarsa hima. Oromoo tokko godhuudha hima. Oromoo walitti makuu hima. Gargaarsa walii godha. Buusaa gonofaa kan jedhu kaa gargaarsa wanni guddaa
fakkeenyaaf amma waa'ee fuudhaaf heerumaa gaa'ela waggaa dhaqxe Oromoo sirna qaba, aadaa qaba, duudhaa qaba. Namni tokko harka qalleecha ta'uu qaba danda'a. Intalti isaa kadhatamuu dandeechi. Intala warra abaluu jedha. Gosa ishii ilaala, gosa laala malee qabeenya ilaala. Gaa'ela qanii gaa'elaa san hin qabatu. Ollaan fira kan ta'e biddeena 50, biddeena 100, biddeena 40, farsoo barcaadhaan araqee baate geecha. Warra fuusisoo wal deeggaruudha kaayee gargaarsa warra micayyoo sanii gosni micayyoo ta'e warri kara micayyoo jiru akkasumatti warra gara micayyoo san gargaara. Warri gara mucaammoo akkasumatti gargaara. Mi'arree bituuf hodhuuf akka ammaa laastikii katamaadhaa bitan kanaa muti. Kun irboo hodhaaf, kun gundoo hodhaaf, kun leemmatii hodhaaf, kun masoobii hodhaaf gargaarsa. Hiriyyaan akkasitti fuutee geechitiif miin ishii mi'a mana muluu jedha Oromoon hin kennaaf. Uwwisaarree abbaa haadha sanitti immoo warri sun hin uffifata, hin fudhata. Gargaarsa guddaa walii godha jechaa. Walii amma daboo kan jedhanii jire jigii jedhumati qonna irratti nagarree gargaarsa inni buusaa gonofaa wal gargaarsa. Walii haamaa haamuu qotiisa walii qotu kana hunda walii godha Oromoon. Farsoo naqee wal gargaaree daabboo godhee waliin nyaatee sirri Oromoon kan beekamu kanaan. Oromoon kadhaadhanii miti waliinuu beeketti rakkoo namaa waliin beeka akkanumatti hin beeka. Wal gargaaree buusaa gonofaa kanaan waliin bulee walii kennee walirraa fudhatee bara walii dabarsee liqaarree walii kennee hin liqeechas waliifis hin liqeechi. Hoo kan qabu ta'e kana siifan deebisaa kana naa kenni. Oduun ani jiru oduu ganzabni harka mana taa'uu oduu midhaan mana taa'uu deebii aaree jedha. Qotatee facaafatee midhaanoo maasarratti magree fi oduu dhugaa jiru. Uggaa midhaan sun oduun goggogin qallamni jalaa dhumerree naa kenni ibboo siifan deebisa gisee midhaan dhaadhee jedha. Gargaarsa buusaa gonofaa kan jedhamu isa hin gargaara. Hin kennaaf kuntaala tokkos naa kenni haa jedhu. Haamsas naa kenni haa jedhu. Hin kennaafi uggaa dhaate midhaan san hin deebisaaf. Kanaan gargaarsa kanaan buusaa gonofaadhaan Oromoon wal guddisaa wal jaalachaa walitti dhufaa isaan deematoo dhufe. Waliin abalijoomaa daa'ima ija walii qabaa kiristinnaa walii kaasaa kanaan Oromoon sirna gadaa kanaan akkasitti uumee waliin bulaa ta'u dhufe jechuudha. Sirni gadaa godhaa dhufetu duubatti deebi'ee amma sirna saniin qabachaa ta'u dhufa. Gargaarsa lammiif lammiidha. Gargaarsa lammiif lammii wagan daraash jedhanii ture gosaaf lammiif lammii dhiyaatedha. Lammiif lammii laala jechuun namarratti kan hundaa'e ta'uutu barbaachisaadha. Quuqama namaa gosaan layya'uu oduu hin taane quuqama namaa dura namni misooma namarratti hojjechuu. Quuqama namaa jechuun namicha hurufa ciisu rakkataa kan ilma isa gargaarsa isaa godhu hin qabne kan intala gargaarsa isaa godhu hin qabne dadhabaa gizee of na qabu biyya kanaaf hojjete biyya kanaaf waan baay'ee kan hojjette haadholii keenyas haa ta'u abbootii keenyas haa ta'u namarratti hojjechuudha kan jedhe mootummaan waan gaarii hojjechaa jira. Qabeenya quuqama sirna gadaatirraan kan ka'e dhaloota dur ilma Oromoo ilma abbaa gadaa intala abbaa gadaa ta'uu milikkita agarsiisa. Warri bulchiisni amma irra jiran kun waan gaarii agarsiisaa jiru. Yaada isaa yaadachiisanii itti himanii astabaabiranii mana ijaarsanii iyyeecha kanatti galchuu waan guddaa waan gaariidha. Ayyaanni hoggaa dhufe gargaarsa oduu akka barbaades ta'uu baatu zayitii kophaa bitanii daakurree kophaa bitanii handaaqqorree kophaa bitanii hoolarree harkisee hoggaa dhaqu argina mootummaan. Kanaaf kana barbaachisaadha. Biyya ofiitiif nama rakkataa gargaara biyya immoo misoomsaa. Biyyi tun mootummaa qabdii jechaadha. Mootummaa lafaafirree namaafirree yaadu ta'uu mootummaa seenan hin yaadanne ta'uu bulchiisa kantiibaa ummanni akka waan yaadannoo namni waan tokko hin barreechaa mute yaadannoo jecha waan yaadannoo waan gizee irraa bu'an sammuu namaan quuqne hojjetanii dabruu jechaan kan waan ummanni ragaa kenne kuni beelaale amma asumaa kaatee dur kuni qoshaashaadha homtuu keessa hin jiru qoshaashatti itti gatamaa qoraalitti itti gatamaa laastikiitti itti gatamaa haayilaandii hastiin as keessa jiru shittaan asii nama hin deemsisu amma gaa lafaafirree hin dabarsaa jedha dirrees nama mararti qe'een abbaa marartii jecha qe'een amma qe'een kee mootummaan
lammiif lammiidha quuqamuu kan jedhamu kan lammiin lammiidhaaf kan jedhamu kan lammiin lammiidhaaf egaa lammiin lammiidhaaf hoggaa jedhu waa hojjettee hoggaa agarsiisa lammii sanii agarsiisu gosaan kan hin qoodne gosaan qoodan rakkina uuma gosuma tokko amma fakkeenyaaf lafa kana gosa lakkaa'ameen dhumne irra deemu karaa kanarra hoo deemu oromoo bichaan irra deemu sidaamni bichaan irra deemu guraagee bichaan irra deemu yookiin immoo tigree bichaan irra deemu lammiin hundi sabaaf sablammii hundi kan itti gammadu mootummaa jechuun akkasii gosaanaan waliin qoodne beekumaan abaluun kun beekadha jedhamee ba'uun ani sarra jira baasuun kan irra sarra jira ummanni keenyarree waan lammiif hojjetu kan wal gargaarsa walii kana nama hojjete kana deeggaruutu isarra jira gargaarsa godhuutu isarra jira yaada kennuutu irra jira yaada jibbassaa oduun ta'an yaada gorsaa namni tokko nama tokkorra hin caalu beekumaan na caaltata waan na caaltu san garaatti dhokfattee taa'uu oduun ta'an naa kennuu sirra jira namni tokko beekuma ugaa qabaate biyya isaa keessatti beekuma san addaa fudhachuutu irra sheerii godhudha bakka addaan fuudhu sammuu isaatirraa baasee akkaafalee waan mootummaan hojjetu sanii kennu gargaarsa godhu wal utubuu biyya guddisu biyya gaarii dhalootaa kennu lammiin lammiidha yaaduu kanan jedhu. Egaa qophiin keenya gara dhumaatti deemaa waan jiruuf gaafii dhumaas sin gaafadha. Kanatti fufsiisuudha aadaa wal deeggarsaa wal bira dhaabbachuu wal tumsuu waliin ta'uu kana itti fufsiisuudhaaf eenyutu gahee bahachuu qabeettanii addarmeessi. Of wallaalta nuu deebi'aati abbaa akabbara haadha akabbara namni abbaa akabbara kibrii argata namni haadha akabbara kibrii argata abbaa jechaan mangistiidha haati jechaan lafuma tana mangistuma haadha fabbaadha jechaadha asirra dhaabbannee waaqa laallaa dacheerraa namni akkatti ol dhaabbatee dhaabbatu hin jiru hundumti keenya dachee tanarratti miidhagnaan irrumatti nyaanna irrumatti guddanna irrumatti ishmannu nyaata wal bira dhaabbachuu qabna waa hunda waa ba'ee galeenu biyyaan akkuma biitti kaayatan akka nu bira dhaabbattan akka wal bira dhaabban mangistii bukkees nus abbootiin gadaa abbootiin seera of harkaa qabdu hayyoon biyya gorsuudha biyya araarsuudha isin bukkee dhaabbannaa kana rabbi bitaa mirga baddaa nu haa dhaabbatu tooyidoo nu haa ta'u roobee lafaan nu haa ga'u ganna waxbajjii nagaan nu haa baasu dagannaa nagaan nu haa sololaasu sanyii dacheetti deemti dachee sanyiitti deemtu waliin nu haa ga'u daddagaagsee nu haa magarsuun jedha. Aadaan kun wal gargaarsi wal bira ejjechuun jaarsa fi jaartii yookaan qeerroo fi qarree bichaa waan jedhamu mata ummanni keenya hundi afaan isaa tokko ta'ee garaan isaa tokko ta'ee yaanni isaa tokko ta'ee wal gargaarsu biyya misoomsutu irra jira. Lammaffaa biyyi tuni dhalootatti kennamti dhaloonni qeerroowwan keenya qarreewwan keenya barataawwan keenya barsiisawwan keenya biyyi tuni boru kan isaati waanuma tokko keecharree dogongora tokko keecharree seenuu hin jiru misooma biyya isaati irratti boruuf biyyi tun biyya kadhattu biyya hiyyoomtuu fudhachuu oduu hin taane biyya gargaarsan amma dirasii turte amma immoo deebistee ala gargaaraa jirtu biyya waan barbaadde biyya midhaan alaa liqeeffattu amma immoo biyya alaatti baasuudhaa jirtu tana dhaloonni kanarratti sirriitti wal ta'uutu isarra jiraadha ejjechuutu irra jiraadha waan rakkina jiru keechumaan furuutu irra jiraadha biyya keenya kanaaf humaa waraanan barbaachisu nageenya barbaachisa tokkummaa barbaachisa waan jiru taa'anii waliin dubbachuu barbaachisa eenyu bira rakkina jira kan jedhamu kana waliin laaluu barbaachisa amma dhalataawwan keenya qeerroowwan keenya biyyi tuni kan isaa waan taate boru waan kana fudhatu waan gara garaa jeequmsa kana in ta'u jedhee diduutu isarra jira qeerroon keenya wannumti tokkorree nu jalaa du'uuf wannumti tokkorree gara ajjeechaa deemuuf barbaachisaa kan ta'e taa'ee barataaf barsiisan injineeronni muraanonni guutte Itoophiyaa keessa muraanii qabdi Itoophiyaan beektota baay'ee qabdi beektonni tuni beekuma ofiitiin beekuma nama walitti naquu waduun ta'an beekuma namaaf nama walitti araarsu beekuma sabaaf sablammii tokko godhu facaasu isaanirra jira yakka facaasuu oduun ta'an jaalala facaasuu sammuun isaanii barattoota keenya muraanota keenya sammuun isaanii waan baay'ee of keessaa qabu waan guddaa qajeelchama kan boruuti firree karaan kun garamitti akka nu deebisisa kan jedhu hin beeku waan kanaan dura hojjetamarree sirriitti beeku kana miizanarra godhanii nuun barbaachisu wanni tanaan dura hojjetamaa ture sun dogongora lammiif lammiis addaan baasuu hin barbaachisu ummanni Itoophiyaa muluu walitti makame Oromoon intala Sidaamaa fuudhe Sidaam intala Oromoo fuudhe gosni walitti makame kanaaf gosa kana addaa fuudhuu hin danda'amu tokkummaadhaan safuudhaan hunduu hin qaba qeentuni kan eenyuti eenyu fakkaatti kunirree kan eenyuti eenyu fakkaata jedhanii kabaja walii kennanii miidhagsuudhaan miidhagaan dhaloota dhufu kanarratti biyya guddaa biyya rakkina keessaa ba'a biyya gizee xinnoo tarkaaffii guddaa goote tattaafina guddaa gootee guddatte jedhamte Itoophiyaan kan kana caalu akka taatu wal gargaaru lammiif lammiin waliin mari'achuu kanan jedhu yaada qabaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu takka lama jechaa asirra geenyeeti jira sagantaan jireenya hawaasummaa tanarraaf walii qindeeffanne tan dhageessan tana fakkaata torbaa yoo rabbi je sagantaa fakkaatan hanga wal agarru nagatti keessaniin jiru qopheessaan sagantaa Zakariyaa Miyyeet. Horaa bulaa deebana.
bona sumanasi batole sumanasi batole oromti tibantu sumanasi batole adelle yono amuranashi taton bateno ramiti muranashi taton bakatin jurre muranashi taton itingo ramiti muranashi tatole sumanasi batole bona subanasi batole oromti tibontu sumanasi batole ya okote dambi muranashi tatol wanin dafe marka muranashi tatol ya kullu wajhi muranashi tatol nama ya denar ka muranashi tatole sumanasi batole Sabontu kate sanasi batole sabon arkate sinasi batole rammi sayongu de muranashi tatol meti gatu fise muranashi tatol ai dubbata biya muranashi tatol enyu sirrori se muranashi tatole sumanasi batole dan dukumanta